Akkam jirtu maatii Iyyoob arra viidiyoo haaraan walitti deebinee jirra. Viidiyoon koo har'aas waa'ee 4G wajjin kan wal qabatudha jechaadha. Yeroo baay'ee namoonni kan dubbatanii moobaayiliin Samsung biyya Itoophiyaa keessatti sappoortiin godhu 4G jedhamee ni dubbatama. Garuu waan kana sobsiisuudhaaf ani viidiyoo kana isiniif qabadee dhufeen jira. Amma xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Waan kana gochuudhaafis jalqaba dhaabbata Itiyoo Telekoom deemtaniitu siimii keessan gara 4G tti deebifachuu qabdu jechaadha. Sana booddee moobaayilii keessan irraa seetingii seenuudhaan haala ani iskiriinii irratti isinitti agarsiisanii gara 4G tti deebifatu jechaadha neetwoorkii keessanii. Yeroo baay'ee Samsungiin 4G Lite jedhee kaa jechaadha. Lite jechaan 4G jechaadha. Erga waan kana hundumaa raawwatanii booddee daataa keessan kan ooftee jiru gara oniitti deebifattu. Sana booddee iskiriinii keessan gararraatti 4G jedhee isiniif fidaa jechaadha. Akkuma iskiriinii irratti argaa jirtan 4G jedhee wanti haaraan isiniif dhufaa jechaadha isa duraaniirra. Fakkeenyaa fi waan tokkoon daawunlood godhee isinitti agarsiisa. Aappii iskiriinii irratti argaa jirtanii Snapseed kan jedhu kanani daawunlood godhee isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Wow, haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu jechaadha. Fiixaneetiinsa akkuma argaa jirtanii baay'ee olaanaadha jechaadha. Viidiyoon har'a isiniif qabadee dhiyaadhe kan nama matti daawwatanidha. Amma viidiyoo biraan walitti deebinuutti. Bye.